Ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii Gullalleewwut oduu haarawaa qabannee dhufnee jirra. Hammadhuma qophii keenyaatti nu hordofuudhaan warreen maatii Gullalleewwut hin ta'in sheer laayikii sabiskiraayib gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Waraanni bilisummaa Oromoo bifa haarawaan imala gara Finfinnee jalqabee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa har'aan tanaa kallattii shananiin Finfinnee marsee jiraachuu odeessi achirraa nu dhaqqabeenii addeessa. Injifannoo waraana bilisummaa Oromoo isin dhageessifna. Irree fi gaachanni uummata Oromoo Woboon zoonii giddu galeessaa magaalaa Minaaree seenuun weerartuu sirna naftanyaa daaressee hororuun injifannoo boonsaa galmeessee jiraachuu ifoomsee jira. Ajaja waraana biltiginnaa zoonii kibbaa waraana bilisummaa Oromootiin booji'amee jiraachuun ifoomee jira. Ittuma fufuudha. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo gootichi onnee sibiilaa gaachanni saba Oromoo Woboon zoonii kibbaa Cibirraan Soddon Booroo yeroo ammaa godina Gujii magaalaa guddittii godinaa qabachuuf lola cimaa gaggeessaa jiraachuun ifoomee jira. Woboon tarkaanfii jajjabduu fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee lafa Oromiyaa baadiyyaalee fi magaalaa dhuunfachaa jiraachuun ifoomee jira. Mootummaan sirna faashistii Koloneel Abiyyi Ahmadiin durfamu gidaamitti dirooniidhaan mana barumsaa rukutee jiraachuun ifoomee jira. Qabeenya uummataas barbadeessee jiraachuun ifoomsee jira. Woboon gootichi ija barbadaa onnee sibiilaa kaaba lixa Shaggar aanaa warra Jaarsoo magaalaa Qacammee Liibaan keessatti kaampii mootummaa faashistii PP irratti tarkaanfii ilaalee isaa fudhatee jiraachuun odeessichirraa nu dhaqqabeenii ifoomsa. Hordoftoota keenya balballoomina oduu kanaa kan isinii dabraa jiru Gullalleewwut irraa laayikii sheer sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'a.